Umar ilma Khattab ayaan kun irratti qaramteet ayaa kana bira achiin kun neqee gurbaasanii dhiifama godhee jan ayaa rabbii bira hin tarkaaffanne Umarinu alaa tuhibbuuna Allaha an yaghfira Allaha lakum siboo isiniin jaalattani rabbiin isiniif irra kutu isiniif irra dabru kanaaf ilma namaatiin hin dogongoraa dhiifama naa godhii sitti balleessee jechaan taaneen sin jedhee Galatoome. Dhumti dubbii waa hundaa dhiifama Mama Bayaan galatoome. Makkii carraan keetii fudhadhu maal jettaa too asirratti? Rakkoon qabu ani dhiifama godheen jiraa fi innis yoo natti aaree jiraate gasti irraa buusuu hiyyatti dhiifaman gaafadhaanii ani isa dhugaa dubbachuudha haamtuu isaa takka illee hin qabu aannan koofalchiisaa oodas na jaabana wallaahi kanaafuu haamtuu isaa takka hin qabu innis haqa qabaa haqa isaa sanis hin dabsu dhugaan hojii dhaabbatee jira. Wanti sun dirqama ammallee boorullee jechuu oromoodhaaf dhaabbachuun dirqama gizuma hundaa'u haa galatoomu kanaafuu dhiifama na haa godhu anillee gastii irraa buusee isa natti mufatee waan jiruuf ani hamtuu yaadeeti miti arrabni yoo baay'ate nama xiqqeessa beete arrabni kun gisee hamzaati ol baatee nama agarsu gassi buusa si galee hamtuu isaa yaadee osoo hin ta'in namni guddaa akkamiin nama arrabse yoo jee nam tokko waan tokkos ilma waan fedhellee ilma biyya takkaati nuti nama hunda caala walitti aanna kanaafuu dhiifama gaafadhaanii jechuu yoo na aaree jiraate. Tole. Amma galatoome maakkii teenya. Atoo Mama Bayaan waan isin siin jette dhiifaman si gaafadhaa jette. Akkamiin laalta waan kana? Banadhu oggu takka. Isin lachuu oggu takka banadhaamee maayikii firraa kaasaa. Mama Bayaan. Isin lachuu maayikii keessan firii godhaatiti haasawaa. Ustaaz Mama Bayaan dhageessaa? waan dibbanne hin jiru waa dibbadhu. Waa dubbadhu dhiifamaa siin jette isiinis gastii irraa gabbuusuu sanii fi achi booda itti deebina. Eda gochi nan irratti raawwatuudhaa keessuun sababaa jecha nan ishiidhaan jedhu sanarra an takkaa jireenya keessatti dubartii kanaan arrabsillee hin jiru. Natti dhagahame sababaa jecha maal jenna yoo arrabsillee itti biraatti arrabsa malee osoo silaa dubartii biraatti kan garuu immoo nama kabajaa ture. Aariidhaaf jecha miira keessa galee yeroo jechi kiyya sun Makeeti qomuut godhadhu wal jeequ jira maakee. Yeroo jechi kiyya sun bakka hunda waraabamee wal ga'uun achi guree achi banu jechuma kiyya hin taane itti deemu. Sababa san irratti soonan miidhuma kanarraa bakka namni nan garre yoo nan dhaqee jedheetan bakka balaa hamaa tokko ofirratti murteessu filadhe jechuu barbaade. Sababa jecha kanaaf yaa hin jira yeroo san keessatti waan sammuun xiyyatu waa hedduudhaan bakka na miidhamtee Jechootan kee kana online irratti arguutu hedduu si jeeqe jechuu mataa. Hamza jecha kana sababaa bakka ani yeroo san keessatti quban qabu sammuun waan biraatiin bakka na yaaduu fi na garagaluurraa kan keen dogongorri kun na afaanii bee viidiyoon bakka tanaa fi hundi duraan wanni biraa sammuu na baqeesse tana argee achirratti bakka miira keessa galuu eegalee hamma sadarkaa ofirratti lubbuuti raawwadhu takka wallaahi qasaman billaa hunu amma ilaa gammaan tanaa mana hindi eessa hundallee jibbee keessaa ba'ee mana bakka biraa jira jechuudha wallaahi. Tole abshir. Nu hundaa'u jara keenya rabbi dhiifama nu haa godhu nuti ilma namaati ni balleessina. Ammoo obboleessi keenya ani wannin irra deebi'ee dhiifama gaafachuuf fadhu obboleessa keenya ibsaa soddaa keenya ibsaa itti dhagahama dhugaa. Keessaafuu jaarsa hoggaa jaartii tuqan hangam akka isa dhukkubsu niin beekan. Ibsaa yoo as jala jiraate yoo nu dhageeffachaa jiraate waan ta'e kanaaf dhiifama si gaafan akka soddaa keetiitii fi akka obboleeyyan keetiitti. Obboleeyyaniis soddaadhaas dhiifama si gaafanna ibsaa keenya.
namni numa dogoggora ilma namaati ni balleessa. Mama bayaanilleen dhiifama si gaafatee jira. Ni taate nuti ilma namaati wanni kun nu jalaa taati. Ilmi namaa ni balleessanis ni tolcha. Waliin faamna kaadira keenya. Guyyaanis iida ayaama guddaadha. Jaalalaan baga iidaan itti isin gahe hunda keessan obboleeyyan as jala taa'ee warri nu dhageeffachaa jiru. Ibsaa yoo as jala jiraatee ol nuu seenee dhiifama kana nurraa haaqee balatu. Intala silaa namaa kananii nama jalatti tuqulleen qaanyii sii galee. Tanaaf dhiifama kabajaa fi jaalalaan isin gaafan isin hundaa'u iid mubaarak isiniin jenna bakka jirtanitti obboleeyyan keenya warra iida nagayaan godhee gammachuun godhee jaalalaan godhuun hunda nu haa godhu. Obboleessa keenya maamma bayaanillee rabbi nagaya si haa godhu bakka jirtutti. Rabbi gartee qabbana gama isaarraa taate jaalala gama isaarraa taate siif haa kennu. Namnummaan gartee nin balleessee beekee dhiifama gaafachuunuu qalbii nagayaa qabaachuurraa beeke. Akkasuma jara keenya wallahi nin balleessee beekee dhiifama gaafachuun qalbii bareeddurraa. Ani wallaahi wabillaahi wanni na gammachiisu keessaa yoo jiraatte namni walitti araaramee gammachuudhaan adda deemudha. Kanaafuu tara takka isin lachuu viidiyoo banadhaatiti. Hoflaa gammadaa iid mubaarakis naan ja'a. Anamma isin jidduutti dhiphadheetiin jira sii galee. Na hofalchiisaa isin lachuu iid mubaarakis waliin ja'a. Kabajaa fi jaalalaan asirraa gabbuun. Obboleeyyan keenyalleen tanatti gammadan. Yoo niifichi booda namaaf hayyamtan isin lachuu gammachuu irratti awwanniniin jara keenya nama olin naqiniif yoo jiraate maali beeytani? Wallahi namni lamaan qoftiin haa fixatu jeeti. Isaan lamaan qoftiin haa fixatanii haanaaf gammadanii jeeti sii galee. Namni hedduun akka waan kana dhageeffataa jiru niin beeka. Markii teenya viidiyoo banadhu iid mubaarakii akka gammannee abbaa manaa qofallee kiyya yoo as jala daddabaan. jiraate idillee haa darbatu Hamza. Ibsaa yoo as jala jiraate ani ibsaa kana wanni inni itti beeku wanni ibsaa waan nama aarsuuf illee beeku. Mucaa tokko ka bareeffatee tolfatee boonee deemu. Kanamatti hin buune isaa nama arrabsu takka rabbi ne agarsiifne. Mee ibsaadhaa nama tokko takka agartanii jara keenya. Wallaahi hin tokko. Hoflee gammadee taphatee deemuu malee rabbi akka isaa san isin haa godhu wallaahi. Mucaa jaalalaati jechuudha. Baga soddaa nuu taate ibsaa keenya si jaalanna. Tanaaf irra deddeebinee anilleen akka nama tokko bakka bu'ee dhiifama si gaafadha. Ibsaa yoo as jala jiraate ol haa seenu. Yoo hin jiraanne immoo rafuullee danda'a gasaan duwwaadha nu biraayi. Tanaaf tara takka as baateti iid mubaarakis naan ja'a. Uummanni as jala jirtan. Hundi keessan gammachuu malee hamtuu nutti hin barreessinaa daraa. Yaa. Maakii as beekaa? Maakii as beekaa? Hulaa amma yoo namarraa baay'inaan Koo jettan intarneeta nama sirreeffataa jira ibsaan dhufa. tole ayyee. Yaa namni ni balleessanii tolcha. Akkasii maama bayaan galatoome obboleessa kiyya wallaahi. Ulfaadhu habiibana. Ulfaadhu. Takkanaati jara keenya giiftii ol daddarbaa maama bayaanii fi wanniifis ol haraa. Ol haraa uummata gammachuu ibsaa kaa maal taatansa. Yookaan akka maama bayaan nama godhu sanitti carqii isin darbinee isin dhooyna. Awwa qoflaa kaa isin qofalchi. Hamza galchi. Mee ibsaan eessa jira? Darbaa jira. Ibsaan eessa jira? Mee ilillee darbe ibsaa? Maqaan kanuma ibsi shaagosanii mee? Yes. Qabe. Kanamaa keessatti illee waan gaarii miti. Bakka toon achitti dhufte. Ooy an achi biratti isan hubadhamoo miiciyyoo achi biraa iyyuu jirtu hubadha. Kamtu dursame lameen keessaa lameen keessaa kamtu akka uummatatti ka dhufe jechuudha.
Sigalee inni hadaqee fudhatee micoorraa fideefu obboleetii isaa san lubbuu oolchuuf fide. Dhimmi miiciyyoo sun osoo hin dhumin miiciyyoon achi gubbarraa osoo iyyitu namni barachirra wal fixaa jira bar Hamzaa wanni ati jechaa laal lubbuu fi wanni kadursu dhugaa kee lubbuu dursa. Inni kan hin hubanne kaa. Inni maa akkamitti arku jira waanuma kanaahu shirratti arku jira rakkoon tanaa bar. Akkaataan namni itti viizhinni namaa adda addaan siin jechu jira bar. Inni akkasii yaade anis akkin itti yaade khabiraati ammas biratti ree maal godhe ree ammas biratti Hamzaa. An dirqama bar akka inni hubatutti fudhachuu hin qabu bar namni kamuu yoo gaafatte lubbuu namaatu dursama maallaqa durseetti namni lubbuu namaa siin jira. Maallaqa san uummanni numa kafala. Namni kafalu deesse hin jiru. Namni maallaqni baatii takkaa miti erga liqeeffame dheengadduma liqeeffame. Obsiin kafallaa miiciyyoo tana dura haa xumuru. Miiciyyoo harkanne waa'ee miiciyoo sanuu bar ganaa dubbisne bar. Izeen akkas godhatu san miicoo tana ganaa dubbisuu nurra jiraata. Dubbisnee nagaa gaafannee maaliif jirta akkam taatee hin gaafanne gizeen akkasii mana baxabbatu jechuudha. Sanitti mana baxabbatnaan seera manaa cabsaa jira. Ani isa booda wal faamna jeetiin dura miicoo dursa jeetiin gabbuuseen. Sigalee miicoo irraa hubanneeti maallaqa hin kafalla waan ta'eef miicoo hubanna jeetiin gabbuuse malee ani isa tuffadheeti miti. Namatu Muhammad Bayan. Na arrabsu bina abaaru mirga hin qabdu. Mana siirii dheeyte anaaf jaarsa kiyya adda baasu inuma hin dandeessu siin jee. Bari hin danda'amu naa kan naameet Muhammad Bayanii fi Si abaaru mirga qaba siif jechaan guyyaa lama barnoota dhiise. Siif jecha miti uummata Oromootiif jecha. Uummata Oromootiif jecha. Miiciyyoon intala Oromooti malee intala maakiiti miti. Hubadhu. Hayyee san seeratti nagaa. Muhammad Bayaan. Muhammad Bayaan maakii jecha goote moo uummata miicoon san Oromoodhaa jecha goote ati? Muhammad Bayaan. Wallahi qasaman billahi kabajaa keetiin taayan. Hin wallaalle akka mubaarik ammoo laal haati baatee deemanii si biraa rafan sanitti rabuu hin wallaalle ummata ramaan je'in kabajaa keetiin. maallaqa saniin baana Muhammad Bayaan. Ammoo ni torkii tolfadhu Muhammad Bayaan. Ni torkii tolfadhu meetara ummata tuquudhaaf hin darbe jette maakiin isaa qaqabde. Muhammad Bayaan iyyee lallabuunis dubbii isatti dhaabbattuu jira saniif. Garuu ammoo wanni zaahirri nuti hubatuu qabnu namni osoo akka fedhe wal godhe online irratti bahee wal arrabsu osoo hin ta'in osoo obboleeyyan isaanii gurguddaan ala kana jiru online irratti bahee siin raggata jechuun kuni dogoggora guutuudha. Abbummaan fedhee online irra bahee wal raggatuun waan hin barbaachise. Waan nurraa illee fakkaanne sii galee. Muhammad Bayaan yoo na dhagayaa jiraatte wanni ati goote viidiyooleen ati waraabde wanni ati jette waan nama qaanfachiisaati nama 5,000 kataa'u jiru kana duratti obboleettii ta'e dhiifama gaafa itti balleessite. Muhammad Bayaan na dhageessaa? Hamzaa yee dhagaatan jira shabakaan kiyya deebi'ee miti. Deebi'e shabakaan kee haasawaan anjee kana dhageesse. Yaa Hamzaa baramzaa kiyya ana obboleettiitiyya maayikii nan jaaladha. Ana Hamzaa wanni nan irratti jecha kana hunda miira keessa galee je'eef sababuma ganna darbuu saniifi malee. Bar sababaa san ittiin deema Muhammad Bayaan yoo haasawaa bulle obboleessa kee. Wanni bareedaan laal naa dhagaye. Viidiyoo as banadhuuti obboleessa kiyya wanni niin ani obboleettii tiyyaan abaarsi mana siirii maarreen ja'a je'e san waan narraa fakkaatuu miti maakkii teenya dhiifamaa jiin banadhu viidiyoo. Hayyee obboleettii tiyya maayikii akkuman duraan si kabaje akkuman gaafan darasummaa keessa jiru bara 2005 irraa si hordofuu ka'ee akkuman jedhee si haasawe san wallahi rabbii kiyya akka Itoophiyaatti bara 2005 hoggaa jiru akka Itoophiyaatti.